Barnoota keenya har'aatiin kan nuti waliin ilaallu letter C and their sounds kanneen jedhamani letter C sagaleewwan adda addaatiin jecha afaan Ingiliffaa keessatti kan nuyi waamnu kunis gaaffii namoota hedduu akka ta'e ni beekama. C yegguu tokko tokko akka isaatti dubbisnaa, C immoo yegguu tokko tokko akka kaatti dubbisnaa. Kun maaliif ta'a kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Isa kanatti dabalataanis C'n sagalee maleellee jecha tokko keessatti haa barreeffamu malee sagalee maleellee ni dubbifama. Isaan kana seerota isaanii wal wajjiniin ilaallani. Tiippiiwwan barnootaa babbareedoo akkasii argachuudhaaf chaanaalii keenya sabiskiraayib taasisaa, akkasumas hiriyoota keessaniif waan fayyaduu fi sheer taasisuu hin dagatinaa. Jalqaba kanarratti egaa C akka isaatti dubbisuuf seera akkamii hordofuu qabna? C akka kaatti dubbisuuf seera akkamii hordofuu qabna? C immoo sagalee malee akkamitti dubbisuu dandeenya kanneen jedhan kana seerota isaanii tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Seerota kana utuu hin ilaaliin dura al tokko akka isaatti yegguu isaan dubbifaman mee waliin haa ilaallu. City, cycle, sent, civic, celebrate, cinema, ceiling, cylinder, cider, certain. Kun C'aan kanneen barreeffamanii jiran yogguu ta'u akka isaatti dubbisneenitu jira jechuudha. C immoo akka kaatti yogguu dubbisnu waliin haa ilaallu. Cat, cup, cold, camera, climb, carpet, close, cuddle, corn, closes. As keessatti immoo C akka sagalee maleessaatti C'n haa barreeffamtu malee sagalee akka isheen hin kenninetti eeguu nuyi dubbisnu. Muscle, scene, science, scissors, scent, crescent, fascinate, disciple, ascend, descent. Warreen kun C'n sagaleewwan adda addaa sadiin kan nuyi sagaleessinee jiru, tokko akka isaatti, tokko akka kaatti, tokko immoo sagalee malee silent taasisneetu jechuudha. Isaan kunuu seerota isaanii tokko tokkoon waliin haa ilaallu. Soft C kan jennu egaa akka isaatti kan nuyi dubbisnu seeronni inni hordofuu qabu. C'tti aanee qubeewwan dhufan E, I yookiin Y yoo ta'e akka isaatti jechuudha kan nuyi dubbisnu jechuudha. Bakka kanatti ilaaltanii jirtu yoo ta'e qubee halluu diimaatiin warreen barreeffamanii jiran kun hundumti isaaniiyyuu C'tti aananii kanneen dhufan kuni E, I, Y jechuudha. Sababa kanaatiif akka isaatti dubbisna. Mee al tokko wal wajjiniin al takkaa takkaa waliin dubbisaa deemnu. Sent, city, cycle, ceiling, celebrate, civic, cylinder, cinema, certain, cider. Akka isaatti dubbisneetu jira jechuudha. Hardi C kan nuyi jennu immoo C akka kaatti yogguu dubbisnudha. C akka kaatti dubbisuuf seeronni nuti hordofuu qabnu C'tti aanee qubeewwan dhufanii jiran A, O, U yookiin kosonaant warreen jennu. Kosonaant jechuun dubbifamaa jechuudha. Dubbifamaan warreen kun arfan yoo dhufaniiru ta'e A, O, U yookiin dubbifamaatu C'tti aanee dhufee jira yoo ta'e akka kaatti dubbisna jechuudha. Bakka kanarratti halluuwwan gara cuquliisaatti deemaniin warreen barreeffamanii jiran kun hundi qubeewwan C'tti aananii dhufanii jiranidha jechuudha. Isaan kunis A, U, O fi L bakka kanatti kan jiru. L'in dubbifamaa bakka bu'eetu jechuudha. Isa kanaaf akkamitti dubbisnaa? Akka kaatti dubbisnaa jechuudha. Cat, cup, corn, camera, climb, carpet, cold, cuddle, close, closes jennee dubbisnaa jechuudha. Akka kaatti dubbisnaa jechuudha. Seerota isaanii asumaan adda baafachaa deema. Completely silent C warreen jedhaman ni jiru. C'n jecha afaan Ingiliffaa tokko keessatti barreeffamu malee bakki inni itti gonkumaa sagalee hin kennine ni jira. C'n S boodaa fi C'n I yookiin E fuuldura
kan galu yoo ta'e sagalee malee dubbifama. Kana jechuun siin gidduu saa fi i yookiin saa fi aayitti yeroo argamu siin sagalee malee dubbifama jechuudha. Bakka kanatti ilaaluu dandeessu. Siingaa S booda dhufee jira. Aayi immoo durseetu jira jechuudha. Akkasuma bakka kana yoo dhuftanii jiraattanii siin S booda dhufee jira. Siin immoo I fuuldura jira jechuudha. Bakka kana keessatti siin keenya guutummaan guutuutti sagalee malee kan inni dubbifamu jechuudha. Al takkaa takkaa mee waliin dubbisnu. Masil, siin, saayins, siizers, seent, crescent, fascinate, disciple, ascend, descent jennee dubbisnaa jechuudha. Seerota isaanii kana sadan seeraan qabattanii yeroo jettanii siin sagalee isa kamiin akka inni dubbifamuu qabu guutummaan guutuutti ni hubattu waan ta'eef seerota kanaa fi jechoota haga ammaatti waliin dubbisne kana irra deddeebi'aa shaakala fakkeenyota kaanis fudhachuudhaan shaakaluu keessan hin dagatina. Namoonni karaa onlaayinii barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin nu bilbila. Barnoota afaan Ingiliffaa, Amaariffaa fi Oromiffaa akkasumas barnoota herreegaa fi leenjiitti fayyadamiinsa kompiitaraa haala quubsaa ta'een isiniif kennuun isin gammachiisna. Bakka jirtanitti nagaan nuuf tura.